Mucaa tokkoon na jaalachuu barbaade jechuudha. Mucaa sanii waldollee kabadaa warri subscribe Oromo Haacaaluu kabaja guddaa kan qabudha. Innis akkasuma muuziqaa isaa sirbuudhaan akka sirriitti gara aartii abdii kiyyaa gara Safiyaa ammoo gaafatti gaafadha. Safiyaa gaafina si gaafadhu osoo ati dhiirri tokko sanaan dura osoo sin gaafatin ati jaalalaan qabamtee ni beektaa dhiira tokkorraa mee natti dhiira tokkorraa jaalalaan qabamee ni beeka. Garuu ammoo iyyuu dubartiin gaafachuun safuudha waan jedhaniif malee.
osuma jaalattu keessa keetin osuma sirriitti dhiiricha sana osoo barbaaddu osoo gamman jaalatin si jaalatara jechuudha mucaanatti jaalatte sun. Eeyyan. Meeshe sirba jaalalaa tokko yookaan ammoo sirba afaan Oromoo miidhagaa tokko mee nu sirbime daawwattoonni keenya akka ittiin bohaaran gaaffiin koos gaafadheen jira meerra deebi'e. Lakki an sirba sirbee hin danda'u Bire. Lakki an sirbee hin danda'u. እሺ ስርባ ዋንተ እንደንደጀፍ እንግዲህ በቃ ጨራ ለሞታለ ያሞ ጉዳታ ዋን ከነኑ ጉዳታ ስርባ አጫዶ ብራ ከኑ ስርቡ አብዲኪ ያንተ ጉዳታ ሜ ስርባ አጫሎ ስርት ሜ ሰጋለ ከቲ ሜ ሲቶ ኑ ስርቢ ሜ ከማማ ከነው እንደትጀ አሶሶ ስርባ አጫሉ ከሳ አጫሉን ጃላታማ ፊጎታ ቤከማ ስርባ ዋንተፍ kanaaf sirbuun barbaada sirba caaluu keessaa an sossodaadhee barana qalbii kootiif giree gaman jaaladhe sanyii mootii maashoo koo kashaggarii galu maashoo koo gurguratee gala maashoo koo gurguratee gala maashoo koo mariina suuqadhu maashoo koo shurubbaa kee jela maashoo koo shurubbaa kee jela. Guddata waa tokko malee sirbi namni ka'ee lafaa sirbu akkama bu'uumi waa maashokoo jettu shamara jaalattee ni beektamu miina nutti hime jalqaba sirba kana sirbu jammarte akka isaan dhageetti mucayyoo wayii jaalattee jaalala isaanii maashokoo jechaa sirbaa turte jecha dhagaye. Jaaladhee sirbaan ture jaaladheeti na yela biyya alaa baateen turte beektanii ala jedhaan baate achitti bakka sirba caaluu hundeessaa kana sirbi. Kanaaf sirbitee kanaaf sirbeedha. Mudannoo kanaaf qabda. Mudannoo kanaaf qaba. Hordoftoota keenya keessummoonni keenyas akkasuma ka'umsa isaaniis yookaan ammoo seenaa isaan keessa darban nutti himaa jiru waan ta'eef mee Safiyaa sammuu gaafiin qabames Safiyaa ati seenaa hagammaa keessatti kan keessa keetiin banne tokko yoo qabaatte mee nutti himaa jechuun hordoftoota keenyaafis Bire irratti namoota baay'ee nu ilaalaa jira waan ta'eef subscribe like share nu godhuu akka hin daganne hordoftoonni keenyas viidiyoo keenya akka dhumaatti akka nu ilaalan mee ati mudannoo si mudate tokko yoo qabaatte nutti himi. Hanga ammaa keessatti ani mudannoo na mudate keessaa tokko fakkeenyaaf gama barnootaa irratti jechuudha. Gama barnootaa kanarratti yogguu kutaa 8ffaa bara mucaa tokkoon na jaalachuu barbaade jechuudha. Mucaa sanii waldollee akka badaa warri kiyya sana tumanii achi mucaa saniin adda gargar nu baasuu kiyyaaf mudannoo guddaa natti ta'ee jechuudha. Mucaasus baay'ee akkasi jaalatu abdiin qaba garuu ati isa jaalattee turte jechuudha. Mee osoo amma sitti deebi'e ni jaalattee wajjin maatii horachuu fedhii ni qabdaa? Eeyyan. Eeyyan. Amma garuu si jaalattee jira moo akkam? Lakin an jaalanne sababa dhiibbaa maatii kootirraa kan ka'e adda cinne jechaadha. Akka baay'ee nama gaddisiisaa nama jaalatanii tokko dhaban baay'ee tokko ulfaata. Uumaa miti bakka carraa waan ta'eef carraaf namatti fideen carraa gargar nama baasa waan ta'eef amma hiriyaa biraan qabda jaalattee jirta moo ammii nutti himi? Eeyyan jaaladhee jira. Akkam reesotti jaalala ni qabdu? Hin qabne eeyyan. Baay'ee galatoomii konfidensii ati qabduu fi ammoo of keetitti amanummaa keetiif baay'ee si jaaladha. Eshi hordoftoota kiyyaa amma ammoo guddataa gara guddataatti ammoo taphoota inni beekumee nu haa taphachiisu kolfoota kan qalbii waan beekamuuf mee qalbii tokko akka nu taphattu si affirree jirraame gara sama qalbii keessaa oduu durii kanan beeka. Oduu durii keessaa durii bineensaa fi harreetu walitti dhufee ture. Yoo walitti dhufanii walumaan deemanii osoo bineensi afoo deemaa hafuuraan suufa lafee tokko argeen ture. Harreen ammoo dudduma duubatti hin deemti. Deemtee oonni jedhu lafee san lafa buuseet harricha san hin qabate. Wayyoo lafee san nyaadhu aneen nyaatinii osoo jettuun asi butee harree dudda kutee nyaate bineensi kun. Osoma hodhaasoo dibbuudhaanii harreen hin kuffifte bineensi ammoo irra garagaleetti nyaatee daaraa jira dabarse.
hordoftoota keenya akkasittiin bohaartan abdiin qaba. Mee abdataa atis osoo gaaffii gaafadhe osoo si biraan darbeen atis nama tokko jaalatte adhabde tokko hin jira mee nutti himi? Mucayyoo jaaladhee dhabee ture yeroo naannoo kutaa sagalii biyya alaa na jala baateen turte. Bakka sababa saniif jecha aareetta bazaccaamee bakka barumsi illee haalli naa galuu dide booda ammoo qaamni kiyya of amansiisee waan hunda onna jedhee ufumaan bakka gara barumsa kiyyaa deeme isiin ammoo booda ammoo naa bilbiluu didde aaree ammoo jaalalli illee addaan kutee dura hojiin turre. Amma kan biraa jaalatti ni jirta moo akkamme? Amma kan biraan qaba ture maa durbi si bichaa taate kan biraa jaaladheen qaba. Ashi waamitti mudannoo keessan uftanii chaanaalii Bire Icciti irratti nuuf hordoftoota keenya yaada keessan jijjiiruudhaaf ammoo seenaa keessan akka nu himtaniif baay'ee galatoomaa isin jechaa maqaa hordoftoota kiyyaatiin. Sirba Hacaaluutti illee kanaaf natti fakkaate. Baay'ee galatoomaa Safiyaa atis ammoo mee taphoota hordoftoota keenya ni bashannansiisa kan jedhatte yoo qabaatte mee nuuf taphadhu oduulisoo barbaadde baachisoo kan maddassi jedhee barbaadde mee taphoota addaa tokko nu taphachiisi. Oduu durii tokko isin affeeraa jechaadha. Oduu durii sunis jaldeessaa fi waraabessaa fi leenca jechaadha. Waraabessaa fi leenci yogguu waraabessa leenci manatti ajjeesanii mana kaa'aniitti amma booda leencichaan mana rafaa deemanii bakka waraabessi dhufee waraabessi dhiifama hilleessa jechaadha. Achiin bakka dhufeetiin illeessi haadha warraa qaba jechaadha leenci suni manatti baanaa irra dhoofteetti ajjeestee achi ciisa jechuudha. Isheen achitti dhuftee irraa ol buqqistee maal inni kunii jennaani abba guddaadha jedheen. Abba guddaa kan akkamitti fuunee baasnaa jennaaniin kuni maal inni jennaan abba guddaadha jedheen. Achiin kazaan inni ka'eetiin rifatee utaalee bahee jechaadha. Galatoomii taphaatti nu affeertee fi baay'ee si jaalannaa hordoftoonni keenyas akka ittiin bohaaran abdii kiyya waan ta'eef kaameramaan illee immoo Muhammad Qaasim waan ta'eef baay'ee isa sin galateeffannaa hordoftoota keenya innis gara viidiyoo keenya waan dhufaniif hordoftoota keenya viidiyoon irra qopheessine isa kana waan ta'eef subscribe like godhuudhaan akka nuuf kennitan abdii kiyya. Qophii birooti irrattis akka walitti deebinu gaaffii adda addaa qopheeffannee inni dhufna firaankii adda addaa wanta hojjechuu barbaanneef subscribe like yaada qabdan qeeqa qabdan achirra komentii gubbaarraa kan hugeetan mee hordoftoota keenya maal akka hittanicha isin jettan isinitti beekaa waan ta'eef keessummoota isin maatii Bire Icciti irra waan jirtaniif jalqaba mee isin nuuf kenneefine yaa goolo. Eshi galatooma jechaati qophii diraamaa kanarratti dhiyaachuu kennaaf baay'ee hawwii guddaa qabna. Kanaafuu ammootu akkanuma itti fuufnee hojjechuu qabna. Maaliif diraamaan kun hawwii bashannansiisaa akka addunyaatti illee akka biyyattiitti illee waan beekamuuf kanaaf ammoo sirriitti hojjannee ammoo diraamaa gaarii fi waan bu'aa qabu argisiisuu qabna. Galatooma oolmettii gaarii nagaan oolaa. Ashi guddataa baay'ee galatoomi isin jecha Safiyaallee baay'ee beekamtu diraamaa kiyya irratti baay'inaaf yuutuubii Bire Icciti irratti baay'ee beekamtii waan qabduuf ishis gaaffii kaafadhaa gadhumaa kazaan ni goolamna. Ayyashi galatooma isiniin jecha diraamaan keenya akka cimeetti nuuf fufuu fi haala gaariin akka itti nuuf fufuuf abdii guddaa qabnaa jechaadha. Ashi hordoftoota keenya biraan Icciti warra hordoftan hundi keessanuu like subscribe share godhu akka isin hin daganne isiniin jecha gaaf yaada qeeqa isin qabdan nuuf kaa'uudhaa yeroo hunda biiftuu ganamaa irratti guyyaa qidaame irratti isiniif dhiyaate namoota baay'ee gaafachuudhaan akka gara yuutuubii kanatti seenaa fi adda addaa bohaarsii gaaffii adda addaa wanta gaafannuuf nu hordofu.